Harka akkam jirtu wiirtuu miidiyaarraa oduuwwan galgala kanaa qabannee isiniif dhiyaanneerra oduu waliin ansittiin ajjeetii nu waliin tura. Labsiin yeroo atattamaa naannoo Amaaraatti labsamee ture baatii afuriif akka dheeratu murtaa'uu hordofee koomishiniin mirgoota namoota Itoophiyaa labsiin yeroo muddamaa ji'a jahaan dura labsame dheereffamuun isaa akka isa yaaddessu hime. Lallisaa Alamuu waan qindeeffate qaba. Hokkora humnoonni hidhatan maqaa finxaalessummaa fi faannoodhaan socho'an naannoo Amaaraa keessatti taasisaa turan hordofee manni maree bakka bu'oota uummataa labsii yeroo atattamaa baatii ja'a dura labsuun isaanii yaadatama. Labsiin yeroo atattamaa kun hojiiwwan gurguddaa hojjechuu isaa manni maree bakka bu'oota uummataa guyyaa irraa kana kan beeksise yoo ta'u, labsiin yeroo atattamaa baatii ja'aaf ture kun ammallee baatii afuriif akka itti fufuu dheeressee jira. Kanuma hordofee koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa labsiin yeroo muddamaa naannoo Amaaraatti labsamee ture dheerachuun na yaaddesseeraa jechuun ibse. Labsiin yeroo muddamaa ji'oota ja'an darbaniif hojiiwwan gurguddoo raawwatamuu isaa manni maree bakka bu'oota uummataa guyyaa irraa keessaa kan ibse muraasni sirni mootummaa naannichaa fi sirni heera mootummaa humnaan diigamuuf balaa mudatee ture to'achuun danda'amuu isaa addeesse. Dabalataan caasaa bulchiinsa naannichaa irra deebiin gurmeessuu fi cimsuun danda'amuu fi godinaalee aanaalee fi gandoota garee hidhattootaan qabamanii turan gaddisiisuuf hojiilee idilee akka hojiitti deebi'an taasifamuuf addeessanii turan. Gama biraan garuu balalliin xiyyaaraa addaan citee ture akka itti fufu ta'eetii jira. Caasaan nageenyaa naannichaa gurmeessuuf cimsuunis danda'ameera jedha. Lammiileen labsii yeroo muddamaatti shakkamanii to'ataman leenjii haaromsaa fudhachuun gara hawaasaatti akka makaman hojiin fakkeenyummaa qabu hojjetamuu addeessan. Kaayyoon labsii yeroo muddamaa itti dheerateef wayita himamus yaaliiwwan nageenyaa booressuun mootummaa naannoo Amaaraatiif mul'atan qolachuuf hojiiwwan hafan itti fufsiisaan hojjechuu fi bu'aa argame lafa qabsiisuuf hojiiwwan gurguddoo boordiin hojiirra oolmaa labsii yeroo muddamaa qorachuuf hundaa'e hojiitti deebisuuf maqaa fi baay'ina shakkamtootaa adda baasuu fi bakka turtii fedhiiwwan bu'uuraa guutamuu fi hafuu hordofaa jechuun dhimma kana qorachuun lafa kaa'e. Qabiinsa namoomaa ilaalchisee buufataalee koomaandi poostii naannichatti hundaa'an afuritti hordoffii taasisuu shakkamtoonnis rakkoon qabiinsa namoomaa akka hin uumamne akkaataa isaaniif tolutti ibsuu miidiyaaf uummataaf ifoomsuu isaa himee jira. Sirreeffamtoota shakkiin to'ataman 7,000 keessaa sirreeffamtoonni 5,000 ol leenjii haaromsaa fudhatanii gara hawaasaatti akka deebi'an gochuun danda'amus immoo manni maree bakka bu'oota uummataa ibsee jira. Lammiileen ragaa gahaa malee akka hin to'atamne hordoffii taasisuu fi raawwatamee yoo argame ammoo ajaja qajeelchaa yeroo muddamaa waliin dubbachuun hojiin sirreeffamaa akka hojjetamu gochuu fi rakkoolee kanaaf fakkaatan akka hin mudamne hojiilee garaagaraa hojjetamuu mana maree bakka bu'oota uummataa guyyaa irraa kan addeessee jira. Hojiileen kun hojjetamanii garuu ammallee labsiin yeroo muddamaa kun baatiiwwan arfan dhufaniif akka itti fufuu kallattiin kaa'ameetii jira. Kanuma hordofee koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa labsiin yeroo muddamaa ji'a ja'aan dura labsamee ture kun dheereffamuunsaa akka isa yaaddessuu himee jira. Koomishinichitti koomishinara olaanaa akka ta'an Dr. Daani'el Baqqalaa mootummaan labsii yeroo muddamaa kana akka dheeressu yoo ta'eef mirgoota namoomaa irratti dhiibbaan qaqqabsiisuu danda'u yaaddessaadha jechuun ibsan. Mana maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii addaa amajjii 24 bara 2016 akka lakkoofsa warra Itoophiyaatti taasiseen sagalee caalmaan labsiin yeroo muddamaa ji'a ja'a dura kaa'ame ji'oota dabalataa afuriin akka dheeratu mirkaneessee darbee jira. Dr. Daani'el murtiin kun darbuun dura yaada kennaniin kanneen rakkoo namoomaaf saaxilamaniif mana murtii otoo hin dhiyaatiin yeroo dheeraaf kanneen mana hidhaa dabarsan irratti dhiibbaa uumaa jechuun addeessan. Koomishinarichi yaada eegsiyammaa kaatiwutira durii jedhamu irratti kennaniin manni maree bakka bu'oota uummataa fi mootummaan labsii yeroo muddamaa dheeressuun dura barbaachisummaa seera qabeessummaa fi madaalawaa ta'uusaa akkan qorachuu qabu jechuun ibsanii turan. Labsii yeroo muddamaa kun dirqamaa akka ta'uuf rakkoon mudateef mariin furmaata ijoodha jechuunis gorsaniitii jiru. Naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsa humnoota mootummaa fi hidhattootaa gidduutti hammaachaa deeme hordofee naannichi mootummaan federaalaa gidduu akka seenu gaaffii dhiyeesseen labsiin kun akka kaa'ameefan. Naannoo Amaaraa keessatti akkasumas immoo naannolee biroo keessatti akka barbaachisummaa isaatti hojiirra akka oolu labsiin ba'e ji'a afuriif dheereffamuudha. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa gabaasa onkoloolessa 19 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baasee tureen naannoo Amaaraa iddoo labsiin yeroo muddamaa hojii irra ooletti sarbiinsi mirgoota namoomaa bal'aan raawwatamaa jira jechuun addeessee ture. Koomishinichi naannichatti ajjechaa fi gudeeddii dabalatee sarbamni mirgoota namoomaa bal'aan raawwatamuu isaa addeessaa ture. Lolli kun naannolee tokko tokko keessatti meeshaa waraanaa gurguddaa
fi darbee ammoo haleellaa qilleensarraan kan deeggarameedha jechuun ibse. Walitti bu'iinsi adeemsa jiruuf labsii yeroo muddamaa miseensota mana maree naannoo fi federaalaa mirgaa himatamuu dhabuu qaban baay'een naannoo Amaaraatti alattillee humnoota nageenyaan qabamanii hidhamaa jiru jedha. Koomishiniin naannoo Amaaraatti qabiinsa mirgoota namoomaa ilaalchisee gabaasa baaseen odeeffannoo qabatamaa fi madaalawaa irratti kan hin hundoofne jechuudhaan mootummaa komatee ture. Mootummaan labsii yeroo muddamaa keessatti lammiilee buqqaan gara qabeenya isaanii irratti deebi'uu akka danda'an mirgi isaanii bu'uura haala fooyya'aa ta'een akka eegamuuf hojii seera kabachiisuu akka hojjetu qabu himee ture. Naannoo Amaaraatti humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti lola dhalatuun labsiin yeroo muddamaa kanaaf sababa ta'e ammallee iddoowwan naannichaa garaa garaatti itti fufuu yoo ta'u raayyaan mootummaa federaalaas bobba'eetii jira. Bu'uuruma kanaan gabaasa BBC'n har'a qabatee ba'eetiin ammoo naannoo Amaaraa godina Goojjam Kaabaa magaalaa Morawaatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajja 20 bara 2016 haleellaa geggeeffameen namoonni 50 ol ajjeefamuu maatiin jiraattotnii fi namoonni ijaan argan BBC'tti himaniiru jechuun hordoftoota isaa dubbisiisee jira. Akka gabaasa BBC kanaatti magaalaa guddoo naannichaa Baahir Daar irraa kiiloomeetira 35 fagaattee kan argamtu magaalaa Morawaatti lola raayyaa ittisa biyyaa fi hidhattoota faannoo gidduutti ture hordofee haleellaa jiraattota irratti raawwatame jedhameen namoonni baay'een du'uu himanii jechuun gabaase. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa waajjira damee Baahir Daar magaalaa Morawaatti haleellaa namoota nagaa irratti raawwatamuu maddeen garaagaraa akkuma isa qaqqabeen hordoffii fi qorannoo taasisaa jiraachuu natti himeera jechuun BBC'n afaan Oromoo gabaase. Humnootiin finxaalessitootaa fi akkasuma immoo maqaa faannoon hidhatanii kanneen socho'an humna biyyaa diiguu fi mootummaa naannichaa humnaan qabachuudhaaf socho'uu eegalan waggaa tokko kan lakkoofsise yoo ta'u labsiin yeroo hatattamaa baatii 6 dura labsamee ture gara baatii 4 dabalataan akka labsamu itti fufu manni maree bakka bu'oota uummataa ibsus koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa garuu dhimmi kun dheerachuun na yaaddesseera jedhee jira. Hospitaalli Ispeeshaalaayizidii Qidduus Phexros amajjii 27 hanga guraan dhala tokko bara 2016tti tajaajila yaalaa bilisaan kennuuf akka ta'e beeksiseera. Yaala fayyaa daa'immanii dhibee keessoo, ilkaanii, onnee, gogaa fi wal hormaataa akkasumas yaala baqaqsanii yaaluu pilaastikii irratti tajaajila bilisaan kennuuf akka ta'es eerameera. Hospitaalichi dhaabbata tola ooltummaa Egypt Coptic Missionary jedhamu waliin ta'uun ogeeyyii yaala fayyaa Ameerikaa dhufaniin tajaajila bilisaa kana kennuuf akka ta'es eerameera. Hawaasni tajaajila kanneen bilisaan argachuu barbaadan guyyoota eerame kanneen keessatti ganama sa'aatii 2:00 hanga waaree booda sa'aatii 11:00tti hospitaalichatti argamuun carraa kana fayyadamuu akka danda'anis beeksiseera. Dooniin guddoo Abbaay 2 jedhamtu yeroo jalqabaaf meeshaalee Itoophiyaa fe'uun Jibuutii ga'uu tajaajilli geejjiba galaanaa fi loojistiksii beeksiseera. Dooniin Abbaay 2 jedhamtu kun alaabaa Itoophiyaan galmaa'uun waxabajjii bara 2015 eegaltee yeroo jalqabaaf xaa'oo biyyoo Itoophiyaa fe'uun Jibuutii ga'uun ishees himameera. Dooniin kun xaa'oo NPS fi NPSB meetiriik toonii 60,000 buufata doonii Morokoo Joorfilaasfar jedhamu gara buufata Jibuutii fiduunis eerameera. Yeroo ammaas tajaajila kontiraataa yeroon buufataalee Awurooppaa, Eeshiyaa fi Afrikaa keessa jiran gidduutti tajaajila fe'umsaa kennuun sharafa alaa argamsiisaa akka jirtus himameera. Wayita kontiraataa ishee xumurtus hojii tajaajila fe'umsa Itoophiyaa kan hojjetu akka ta'es eerame. Torbaan lamaan itti aanan keessa dooniiwwan gurguddoo xaa'oo meetiriik toonii 73,000, 83,000 fi 400 fi 51,000 fe'uun Jibuutii kan ga'an ta'uu ragaan tajaajilicharraa argame ni mul'isa. Baatiiwwan 6 darban keessa bu'aalee damee dinagdee fi dippiloomaasiin argaman keessatti qoodni miidiyaalee olaanaa ta'uu tajaajilli koominikeeshinii mootummaa beeksise. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa yaa'ii waloo dhaabbilee miidiyaa fi koominikeeshinii bara 2016 magaalaa Adaamaatti gaggeessaa jira. Yaa'ichaan hojiileen damee miidiyaa fi koominikeeshiniin baatiiwwan 6 darban keessa hojjetames gamaggamameera. Bara kana miidiyaalee fi dhaabbileen koominikeeshiniin sadarkarra jiran bifa gurmaa'een gara hojiitti galuun ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasa Tulluun eeraniiru. Baatiiwwan 6 darban utubaalee dinagdee mootummaan xiyyeeffannoo itti kenne bu'aa jajjabeessaa argamsiisus ibsaniiru. Akkasumas olaantummaa seeraa kabachiisuu, bulchiinsa gaarii mirkaneessuu, nageenya waaraa fiduu fi dameelee dippiloomaasiin hojiileen gaarii hojjetamus dubbataniiru. Bu'aalee damee kanneen hin galmaa'an keessatti qoodni miidiyaalee fi koominikeeshinii olaanaa akka ta'es himaniiru. Oduu biyya alaatiin hojjetaan CIA aappiiwwan iccitii ittiin koompiyuutara haak yookaan butuun danda'amu marsariitti odeeffannoo saaxiluu wiikiliksiif dabarsee kenne hidhaa waggaa 40 adabame.
Joshua Ishkat sarbama daa'immanii agarsiisu qabaachuun isaas balleessaadha jedhameera. Abbootiin alangaa aappiiwwan CIA Volt 7 jedhaman kan hojjettoonni basaasa bilbila smartii butuu fi ittiin sagalee dhageeffachuuf gargaaraman. Gochi kun seenaa Ameerikaa keessatti kan qaanii malee raawwatameedhas jedhameera. Joshuaan nama waggaa 35 yoo ta'u, sanadoota 1861 bara 2016 keessa Wikileaksiif dabarsee kenneera. Kunis seenaa CIA keessatti seera odeeffannoo guddaa cabeedha jedheera waajjirri haqaa Ameerikaa. Namni kun himannaa irratti baname haalus dhaddachi New York al sadii taa'ameen balleessaadha jedhameera. Kamisa kaleessaa kan inni adabame basaasa kompiitara haaggochuu dhaddacha kabajuu dhabuu fi FBI'dhaaf ragaa bahumsa sobaa kennuu fa'aan akka ta'es ibsameera. Joshuaan yakkoota basaasa fokkisaa fi qaanii hin qabne raawwachuun biyya isaa ganee jedhan abbaan alangaa Damon Williams. Akka ragaa dhaddachatti qoodameen injiinara sooftiweerii ta'eetu wiirtuu basaasa saayibarii kan dhaabbata shororkeessummaa mootummaa alaa irratti basaasu raawwatu keessatti kan qacarame. Bara 2016tti odeeffannoo hatuun Wikileaksiif kennee gocha isaa ammoo FBI sobee jedhame. Akka isaan jedhanitti namni kun aarii iddoo hojiitiin lola uumameen kaka'eetu kana raawwachuu danda'e. Wikileaks bara 2017 ture odeeffannoo iccitii guddaa qabaman kan maxxansuu jalqabe. Oduu ispoortiitiin waancaan Afrikaa 34ffaan boqonnaa guyyoota lamaan booda taphoonni nuusa xumuraa har'a itti fufiinsaan ni taphatamu. Naayijeeriyaa fi Angoolaan galgala sa'aatii 2 irratti eegaluun ni taphatu. Tapha mo'atanii darbuun Naayijeeriyaan Kaameroon, Angoolaan immoo Naamibiyaan injifachuun nuusa xumuraaf ga'uun isaanii ni yaadatama. Naayijeeriyaa fi Angoolaan tapha waancaa Afrikaa yoo wal argan taphni nuusa xumuraa kun isa jalqabaati. Naayijeeriyaan waancaa Afrikaa tapha nuusa xumuraa 11ffaa kan taphattu yoo ta'u, tapha nuusa xumuraa hedduu taphachuun seenaa Koot Diivaarii fi Naayijeeriyaan kanaan dura galmeessisan ni qoodatti. Angoolaan tapha nuusa xumuraaf yoo geessu kun yeroo sadaffaafi. Tapha biraatiin halkan sa'aatii 5 irratti Riippablikaan Dimokiraatawaa Koongoo fi Giiniin istaadiyeemii Alsan Otaaraatti waliin ni morkatu. Waan hordoftaniif galatoomaa jechaa oduuwwan galgala kanaa kanneen turanii sagantaalee wiirtuu miidiyaa birootiin turtii gaarii